Anaa miti jechuudha jaalala kan dhiyeessee fi ishii malee tolee lakkin jiru miti kisa. Haa jira. Dhugaan asuma ta'e dhugaan asuma ta'e ilaali. Gizuma gaafatteen ishee nuun eegnetti fakkaate ishii rakkoon qabu namitti qabu. Jaalalli dhiyeessamee tokko guyyaa meeqatti kan ishee jedha. Rabasmoo. Ashama akkam jirtu nageenyi jaalalli araarri Kiristoos isiniif haa baay'atu hordoftoonni orjii tawaayidoo marti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessan akkam turtan guyyaa har'as sagantaa addaa isiniif qabadheera. Egaa gaaffii yeroo dheeraa namoonni baay'ee na gaafatanis akkasumas immoo komenteeraan kan na gaafatame tokko har'ammoo deebisaa isiniif laachuuf dhufnee jira jechuudha obboleewwan keenya. Innis maalidha yoo jettanii obboleettii koo innis maalidha yoo jettanii haadha manaa koo Qaal Kidaanini akkamitti ol bartanii kan jedhudha jechuudha gaaffiin kan dhufe. Gaaffii kanaaf immoo har'a deebii gaa akkasumas immoo akkamiin ol barree akka amma har'aa geenye isinitti himna jechuudha. Kanaaf hundumti keessan iyyuu viidiyoo kana akkuma argitaniini warroonni mana kanaaf haara taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo warroonni mana kana miseensa taatan hundumti keessan sheer gochuu hin dagatina isiniin jedha. Egaa akkaataan haadha manaa kootiin ittiin ol bare asuma kaasee isinitti himuu fi jalqaba irratti baay'isoo ishee kan beeku online irraan jechuudha dhugaa dubbachuu fi malee qaamaan dura nan beekamti nan beeku ture. Online irraa ol barame? Yaa biyyaanis biyya tokko miti garuu akka fedhaa fayyama waaqayyooti wanti hunduu kan ta'u online irraan ol barre jechuudha haadha manaa kooliini. Eessatti yoo jettani gama imootiin waldaa wayii barsiisuuf yoo hundaqutti. Akkasiin obboleettii koo kana yookaas immoo waldaa san keessatti isheen tajaajiltuu turte. Sababii kanaaf waldaa qulqulluu Giyoorgis jedhama achi keessatti ol barre jechuudha. Erga simboodha dhagaa obboleettii keenya kana waliin walitti dhufeenya kan eegalle walitti dhufeenya eegallee sana booda kanumaan booda akkasitti itti fufamere. Garuu immoo waan sidhee hordoftu tokko ishumatti jalqaba na gaafate jechuudha gaaffii jaalala. Asirratti wal ta'uu ni danda'ama isa tana gaafate hordoftoota keenya gaaffii jaalalaa dubartiin dhiyeessitu tokkoffaayi. Jalqaba irratti immoo kun of gaarii gochuu miti keessaa jechuudha kan gaafate isheetti. Ana miti kan gaafate egaa haala kanaan ture gaaffiin jaalalaa gaafatame abbaa gaafate immoo isinitti miira. Miti ana miti gama kooti. Miti moonidha kan gaafate. እና isheetu na gaafate. እና haala saniin ol barre jechuudha online irraan jechuudha biyya tokkos miti garuu online ol barre tajaajila irratti jechuudha tajaajila afuraa irratti ol barre sana booda isheetu natti reeffate natti fakkaate akkuma achi dhaqeen maaf kolfi daruu akkami adii sun na gaafate miree waldaa keessatti simti. Haraa namti ani waan tokko yoo beeku kan na gaafate si gaafannaan gaaffii si deebisuun koo sirriidha garuu sin gaafani. Ishi gaaffii yoo si gaafadhu ishi malee tolee lakkin jiru miti kisa. Haa jira. Dhugaan asuma ta'e ilaali. Gizuma gaafatteen ishee nuun eegnetti fakkaate ishi rakkoon qabu namitti qabu jedhu. Injenne ani kana injenne. Akkasiidha akkani beekutti akka yaadadhuttis akkasiidha laal. Tajaajilleen booda dura akkuma obbolummaatti haasaa turre miti. Obbolummaatti dhuma haasaa jirru osuma haasaa jirru walitti dhiyeenyi dhufe. Sana booda gaaffiin naaf dhiyaate gaaffii isheetiifis. Boo gaaffii anatti dhiyeesse moo hin dubbatu maanne dubbadhu malee. Hayi kana nan hin goone. Jalqaba irratti ani kana gaaffii jaalalaa siin dhiyeesse.
Okay. Kamitti ishee akkamitti wal baruu dandeenya nuyi? Anaafsi. Wal baruu ibsitee jirta miti ree waaf. Jechi kun akkamitti amma fakkeenyaaf nama baay'ee sol arguu dandeenya nu walirratti. Garuu immoo akkamittiin sitti dhiyaachuu dandeenya? Hayi naan jennaan hayi keessi deebisee nagaan hin jennaan nagaa siin jedhee achumaan wal baanaa sobni akka bulummaatti kazaan tajaajila akka taate si beekee achumarraan tajaajila aadaa zettee natti himte achumarraan immoo ani tajaajiltoota baay'ee waan itti dhiyaachuu jaaladhuuf sittaasee akkuma bulummaatitti erga sittaasee boodatti immoo asomaasaa keessa gaaffii jaalalaa naa dhiyeessite xiqqoo tureen ishisiin jedhe. Anatu si dhiyeesse. Anatu si dhiyeesse gaaffii jaalalaa anatu si dhiyeesse. Eeyyee. Eshi ani si dhiyeesse immoo eshi na yaadadhaan guyyaa tokkoon toletti ture. Aanan jenne guyyaa. Guyyaa tokkoon toletti ture. Aanan jenne guyyaa tokkoon jenne. Erga waliin haasofnee booda. Akkam erga waliin haasofnee? Akka guyyaa lamaa guyyaa sadii fiddeetti yaadee booda. Eshi. Eshi. Sana booda. Sana booda. Baay'ee osoo suura keenya argin waldaadhaatti qalqidaan kan jedhamu maqaa kee kana barraan jedheen maqaa kanaan inni paaworii maqaa amma makka qabu ilaali ka bakkuma kana ilaaleen bakka micoota na baruun qaba jedhee haayisin jedhe sabbii sanaan haasofnee walitti dhufne mitire. Haati aanan jaalannee maqicha jaalatte. Duran jechaadha amma hote. Haala sanaan isheen kan gaafinaa dhiyeessite haa ta'u malee garuu akkasumaan jechuudha. Erga jaalalaa dhiyeessinee guyyuma tokkoon jechuudha. Guyyuma tokkoon mire akkasitti. Haara akkasitti. Akkasitti. Jaalalli dhiyeessamee tokko guyyaa meeqatti kan ishee jedha. Rabasmoo. Jalqabaan gaafa jaalalaa siin dhiyeessin. Waanuma jiru haasofne yoo ta'e. Asirratti sobuun hin danda'amu. Sigalee aannan daayaa miti hoosiitu naa dhiyeessi miti ree. Kanaafiyyuu guyyaa sadiin boodadha kan itti yaadee ishee. Itti yaadditu? Itti yaadee. Wayini araareen lafa akkasumatti malee. Akkamare. Laali gaaffinni yaadee ishee jedha. Hallaga. Gizuma tokkooni. Kunis soba kunis soba kunis. Akkas taanaan immoo haa ta'u. Sana booda garuu immoo wanti na ajaa'iba beektaa jaalala keessatti osoo namni tokko qaama namaan argin fiizikaala namaan argin yaada qofaan namni walii galu nan bare. Akkamittiin yoo jettu dura sin beeku ture onlaayinumarraan si bare. Sana booda dhamiree kan walitti dhufeenyas kan sirriitti horanne kan sana boodadha. Ergasiin booda garuu bakka gaaffii baay'ee namatti uumaadha. Warri onlaayinii irraan jaalala eegalan jiraachuu danda'u asumaan. Gaaffii kanatti immoo fiizikaala qaama ishee amma namna guddoodha moo xiqqoo namoo kan jedhu kun namni baay'een kan itti rakkatudha. Garuu ani akkasitti baay'ee wanti hin jenne akkas hin godhu. Isuma dhugaa. Isuma dhugaa. Ani qaama ofii yookaan fiizikaalii kan madalamu osoo hin taane qalbii ilaalle malee waan biraa ilaalle jechuudha. Qalbii qofaadha kan ilaalle. Lachuu ilaalte kaa. Qalbii qofa ilaalle sanaan amala gaarii qabaachuu kan arge sanaan jaaladhe sanaan itti fufe jechuudha. Garuu immoo jaalala keessatti guyyaa baay'ee oolanne. Qormaata baay'eetu jira. Qormaata baay'eetu jira. Keessumaayyuu jaalalli oolaanii qormaata baay'ata. Garuu immoo ala namni gamaa gamana yoo ta'e walitti bu'a beektaa. Gamaa gamana yoo ta'e amma garuu qaamaan tokko wal bira gahan garuu baay'ee walii galu. Isan arge dhugaa kan maaliif duraan baay'ee yaadni keenya waliin galu ture yeroo baay'ee walitti buutu ta'e akkasuma immoo maaltu ture bakka tasgabbiin hin jiru jidduu jechuudha dura. Keessumaayyuu immoo jechuudha ijoollee shamarraniitiif kana dhaamsa kanan qabu dhaamsa obbolummaayii ijoolleen hiriyoota lama jidduu seentanii jeeqxan jireenya nama wayis jaalallee lama jidduu galtanii too akka jireenya nama sanii wal dha'u taasistan keessumaayyuu namni obbeettan namni lama jirtu jireenya keenya irratti kan gufuu taata shamarran lama biyya arabaati isinillee galatoomaa garuu iddoo yaanne geenyetii jirra wanta kanaafuu isinitti hin barinii garadhaadha barumsata gaarii miti yaadu gaadha kun amma fakkeenyaa fi yaala jidduu nama galchuun hin barbaachisu jechuma kanaafuu yaada namoota namni dhaggeeffachuu hin qabu jechuudha gabaabumatti jechuudha maaliif jaalala isaan lamaan jidduu namni galuu hin qabu jechuudha keenya keessa akkas ture namoonni baay'een akkasii yaada garaagaraa nutti kennanii jiru garuu yaada sana dhaggeeffanne
dhaggeeffannee. Yaada sana dhaggeeffannee har'a yoo wal dhabne boru naraaramna akkasittiin ture. Egaa gara onlaayiniin ol baruurraa gara qaamaan ol baruutti dhufna jechuudha. Miti? Mee guyyaa jalqabaa qaamaan argite maal sitti fakkaatisi? Mee maal sitti dhagahame? Ay, normaalidha. Manatti fakkaanne. Jechi koo waa sitti dhagahame jira fakkeenyaaf. Akkam? Jechi koo miidiyaan akka yaaddeefni akka qaama yaaddetti immoo gara ta'e immoo mee akkam ilaalte? Namoonni tokko miidiyaadhaan gaafa ilaalanii waan biraa qaamaan immoo gaafa argan waan biraati. Kun waanuma beekamee jirudha. Garuu akka kootitti kan miidiyaadhaan arge sanirraa kan lafatti argetu irra naaf gaariidhas irra caalas jechuudha. Miidiyaadhaan akkam ta'a akkas ta'a jechaatuma dhufee gaafa dhufee asitti wal agarru dhugaa dubbachuu fi kana yaadee olidha jechuudha. Kana yaadee ol ta'ee jaalata waaqayyoo. Kanaafuu jaalalli miidiyaadhaan hin eegalamu warra jedhaniif kun gaaffii miti deebii ta'a jechuudha. Jaalalli miidiyaadhaan gama garaagaraatiin eegalamuu danda'a jaalalli beekamu maaliif eeyyama waaqayyootu tokko si godha gaazexeef bakka si yaame tokko si gochuu danda'a miti. Kanaaf moodaalis ta'ee telegiraamii fi biidhaan wanta barbaadeen ta'uu danda'a jaalalli dhufuu danda'a jechuudha. Yaada dhufuuf garuu immoo inni guddaan akka atitti simattudha wanti guddaan miti. Kanaaf immoo tokkoffaa nama murteessadha gara ishiis haa ta'u gara isaa namni murteessadha maaliif namni tokko kan nama namuu fi kan nama namni hin jira. Namoonni baay'een kanattidha kan kufaatii jiranii namni amanamus hin jira namni nama namnis kan waaqayyo sodaatu waaqayyo namaaf haa kennu. Nama akkam turre garuu kana yaa'ii kan kiyyibbitti amanamaa turre immoo gayyeessina. Kanatti inni. Hayi akka kootti jechuudha akka kanarra gahee argitti. Anaaf waaqayyo amanamaa naa kenne jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Okay, amanamaadha jechuudha. Oh, thank you. Galatoomni akkas taanaan baay'ee tokko bareeda. Anis akka yaadutti si bakka amanamtuudhaati dhugaanaaf waaqayyoof galanni haa ta'u hin jedha. Kana naalaachuuf maayii fi karaa meeqanidha kan argamte. Eeyyama waaqayyooti bakka hundaa kan siif hundeessu gaa'ela. Eeyyama waaqayyoon taane ulfaata dhagatiteef waa baay'eetu jira waan ta'eef. Kanaaf waaqayyoof haa galatoomuu jenna. Namoonni immoo nurraa waa baratanii warroonni onlaayinii irraan jaalala eegaltanii jiraatan akka keenya kuni qormaata baay'ee jira. Qormaata sanarraa immoo of eeggadhaa jechuun ni qabna jechuudha. Karaa hiriyaas haa ta'u, karaa maatis, karaa isaas, karaa ishiis qormaanni baay'een hin jira. Namoonni hin galu waa baay'eetu jira akkuma jalqaba dubbanne. Isaan immoo yaada namaa sanii kan walii isaanii dhaggeeffatanii walii galanii wal hubatanii qormaata san darbanii jabaatanii kadhannaadhaan hunda kan dursu kadhannaadha. Kadhannaadhaan yoo ta'e wanti hundi ni ta'a. Kanaaf akkasitti darbaniitoo waaqayyo isaan gargaaree jireenya uummachuu ni danda'u jedha akka yaadutti. Dhugaadha kuni dhugaa waaqa. Keessattuu immoo ijoolleen hafuurawaa sirrittiin kan irratti hojjedhaan siniin jedha obboleewwan keenya ijoolleen ala jirtanii keessattuu ijoolleen madaamii keessa jirtanii kun si mudachuu danda'a. Namoonni baay'een immoo miidhamaa turan jechuudha. Kanaaf nama amanamaa sana ilaalaa amanamaa sana immoo qabadhaa sirriitti jechuudha hin gadhiisina. Gonkumayyuu akka qaaluu nana qabdetti jechuudha. Akka isheen nana qabdetti isinis baxxaraa qabaachuu kooti. Sana booda immoo isinimtuyyuu jaalala kenninaaf jaalalli isiniif kennama gatii ta'eef dura isin kennaaf jaalala sana booda immoo jaalalli isiniif kennama jechuudha. Sanan arge sirraa miti. Erga biraan jira. Erga biraa kanarra kan ta'u hin jiru. Guyyaa biraa itti aanutti immoo bal'isnee dhufna. Iddoon keenya garamii akka walitti dhufne isinitti hima. Sana boodas immoo sagantaa tokkoon walitti dhufna. Waaqayyoon nu gargaaru miti. Waaqayyoon wal bira nu tursiisu. Kana caalaa immoo baay'ee irraa barattu jedheen abdii qaba. Waaqayyoon nu gargaaruti. Eebbifamaa isiniin jedha obboleewwan keenya hundumti keessan. Egaa hordoftoonni keenya Urjii Tawaahidoo aga hammaan nu hordofaa turtanii nu dhaggeeffachaa turtanii hundumti keessaniyyuu eebbifamaa waaqayyoon isin haa eebbisu waaqayyoon isin haa kabaju. Garuu yuutuubiin keenya dhugaa baay'ee ilaalamaa hin jiru. Hundumti keessan yeroo seentan koppiliinkinaaf godhaa sheer godhaa adaraa isiniin jedha. Warri immoo mana kana sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib godhaa isiniin jenna. Sagantaa garaagaraatiin hin dhufnaan sagantaa adda addaatiin dhufna jechuudha waaqayyoon nu gargaaru nagaan nuuf tura.